Gabaa hawaalaa fi akkasumas immoo gabaa gurraachii maal fakkaataa guyyaa har'aa sharafa maallaqaa meeqaan sharafaa jira? Akkasumas immoo Oromiyaa baankiin maallaqoota biyyoota alaa haala kamiin bitaa jira? Awaash illee haala kamiin bitaa jira? Kan jedhu hawaalaa fi baankota lama walitti qabee isinii fidee dhufee jira jechuudha. Viidiyoo dheeraan jira keessa seenaatii kan amma maxxanfame sanee gaafa guyyaa 5 ji'a 10 bara 2018 amma sa'aatii kanatti maxxanseen ba'ee galaatii ilaalaa isiniin ja'a. Akkasumas immoo sheerii, laayikii, koomentii gochuu hin dagatinaa. Egaa sharafni maallaqaa akkuma beektanii guyyaa guyyaatti hin dabala, guyyaa guyyaatti hin hir'ata. Egaa ijoolleen hedduu waa'ee sharafa maallaqaa biyyoota alaa sirriitti dhaga'uu barbaaddu. Kanaaf jecha ani immoo guyyaa guyyaatti isiniif dalagaan jira. Isinirraa kan eegamu sheer gochuu, laayik gochuu, koomentii gochuu, yaada keessan koomentii irratti ibsu. Manaaf immoo sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jecha guyyaa gaarii isiniif haa taatu. Guyyaa borii immoo